miidiyaan bishaan kanarratti silaa afeerraan godhamee fi dhufanii kantiibaan dhiyeenya kana magaalaa maayaa ta'anii magaalaa kana hundeessan miidiyaadhaaf xiyyeeffannaa kennee bishaan kun akka sadarkaa addunyaatti beekamtii guddaa argattuu fi miidiyaalee osoo affeeree dhumarratti dhaamsa qabna. Maaliif bishaan kun bishaan guddaadha nuti amma akka argaa jirrutti ija keenyaan bakka itti dhaabbatu argaa jiru jechuudha. Motora yookaan ammoo doonii kanaan deemnee fixuu hin dandeenyu meeshaalee ammayyaa yookaan ammoo doonii isa motora yoo ta'e malee jalbaadhaan deemuun waan ulfaataadha. Maaliif irra deemtee waliin geessu jechuudha guyyaan sitti hangata. Kanaaf bishaan hangana guddaa kanaa miidiyaaleen gurguddoon biyya keenyaaf biyyoota alaa dhufanii odoo magaalaan keenya jarraa riifoormii argattee waan jirtuuf akka hojjennu itti guutuuf qabna. Uummanni keenyas fedha guutuu waan qabuuf misoomnee yeroo dheeratti jiraattonni naannoo Oromiyaa keessa jiranii fi akkasumas Itoophiyaa walloo keessa jiraatan dhufanii akka bashannanan abdii guutuu qabna. Tole Dachaasii fi Najjaash yaada babbareedaa kaasanii yaada humna qabuu fi yaada guddaa namaaf ta'uu jiranii nutis akka waliigalatti qorannoo fi qonnoo gahaa godhuudhaan keessattuu naannoolee gaarreen naannoo kana jiru qajeelee mukkeen kuufamuu qaba. Akka dhaamsatti wanni mootummaadhaa dhaabnu akka dhaamsatti ammas asumaan kantiibaa magaalaa Maayaatiif wanni qabnu naannoo magaalaa Maayaatuun qajeeltee qulqullina irratti yoo dalaguu baatte bishaan kun haayilaandidhaa fi balfa naannoo kanarraa bahuun yeroo gabaabduu bada waan ta'eef